السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمون من تافي جتن إلى من تافين صدر كاساتين جرا قدنا في بيتنا في كواليتي ساتي والأباقتين سا إني ديران دبيسون إلى مترشاني ففرجت أما ديرنسا مترشان غرانسا مترافر أنا ديرنسا مترشاني غرانسا مترافر إني دبيسون جتشولا sadarkaan saa kwalitummaa saati birriin isaa akkuma sana wal dhabaa guddinaa bicinaa wal dhabaa kanaaf birrii 80 hanga birrii 250tti jira jechuudha. Inni taanee jiru kun immoo dheerinni isaa meetira 4 garaan isaa meetira 3 dhama inni taanee jiru jechuudha. Gatiin isaa 35 hanga birrii 45 jira. Akka gatiin isaanii akkastee fi akka kwalitummaa isaati achi inni taanee jiru 3 walakkaaf 2 walakkaa jedhama. Dheerinni isaa 3 walakkaa garaan isaa 2 walakkaa inni taanee jiru jechuudha. La jarri kun taananii jiran kuni gabaabina isaa argitan miti akkasuma bal'ina illee hin qannasaa meetirri isaa dheerinni isaa 3 walakkaa garaan isaa 2 walakkaa inni garaa olii 3 fi 4 meetiri 3 fi 4 jechuudha. Gatiin dogoggoree 50 kaasee hanga 100 jira. Dheerinni isaa meetira 4 garaan isaa meetira 3 inni taanee jiru 2 walakkaa fi 3 walakkaan kun immoo birrii 35 kaasee hanga 50ti. 35 kaasee hanga 50. Egaa kun guddina bicina isaa son ta'ini gariin isaa 35 kaasee hanga 50 nin jedhee kwalitummaa isaati. Akkasii asiinis jarri kaareen gurguraman jiranii kuno kaareen tokko jechuudha. Jarri kun meetirri tokko birrii 2500 kaaree hamma barbaadan murachuu dandeessu. Yaa garaan isaa siluma meetira 4 hin qannafamu garaanii dheerinarraa akka barbaadan isinii qannasuu danda'a. Dheerinarraa jechuudha hamma barbaadan isinii qannasuu danda'a. Kun bifa barbaadaniin jira. Kaareen tokko 2500 jarri kun immoo kaareen tokko 3500 kanas garaan isaa meetira 4 garaan irraa muramu. Dheerinni isaa amma barbaadan murachuu dandeessanii. Kaareen tokko 3500 manni keessan kaaree meeqa akka ta'e baay'istanii isaabbachuu dandeessu jechuudha. Bifa barbaadaniin jira. Gatiin isaa kaareen tokko 3500. Asis immoo kunoo inni aandanyaan isaa jira. Inni kunis kaareedhaan muramaa. Garaan isaa meetira 4 kunis garaan isaa meetira 4 dheerinni isaa immoo amma barbaadanii murachuu dandeessu. Akkasa kanaa jaahiza qophaa'aa miti jechuudha. Akka jara kanaa jaahiza yookiin qophaa'aa miti. Kaareen isaa inni kuni kaareen isaa birrii 4500 jechuudha. Kun kaareen tokko birrii 4500 akkasii. Inni kuni kaasaa aandanyaadha. Inni kun immoo isa abbaa kaareeti. Isa akka walaliitti lafa bu'u jechuudha. Akka biraattis fayyadamuu dandeessan. Isa xaqaaxaqoo miti immoo inni kun kanaan dura isa xaqaaxaqoon bitaa ture. Kunis immoo jira gatii dabala. Gaanni xaqaaxaqoon suni gatiin isaan qannasaa. Inni kun immoo gatiin isaanii dabalaa. Bareeda. Inni xaqaaxaqoo suni isa duriiti. Inni kun immoo as dhiyeenya kana bahee gatiin isaanii kun kaareen tokko birrii 1900 kaareen tokko jechuudha. Bareedaadha minxaafiinsa. Kaareen tokko 1900. Kunis garaan isaa meetira 4 dheerina isaa hamma barbaadan murachuu dandeessanu malee garaan isaa irraa muramuu hin danda'u. Namoonni tokko manni keenya garaan isaa meetira 3 dheerinni isaa meetira 4 dheerinni isaa meetira 5 jettu jechuudha. Kanaaf garaan isaa inni kun meetira 4 gatii teennaan irraa muramu. Fakkeenyaaf kaareen tokko manni keessan dheerinni isaa meetira 5 ta'ee garaan isaa meetira 3 yoo ta'e garaan isaa sun meetiruma 4 murama. Isii garaarraa meetira 1 baastanii dheerinaan koolidarii bakkuma tokko buufattan malee irraa hin muramu garaaniin isiniin jedha. Yoo 4 ta'e manni keessan kaaree 12 yoo 4 fi 3 ta'e
yoo afuriif afur ta'e kaaree 16 yoo afuriif 3 ta'e kaaree 10 yoo afuriif 3 ta'e kaaree 12 yoo afuriif 4 ta'e kaaree 16 yoo shaniif 4 ta'e kaaree 20 yoo shaniif 4 ta'e kaaree 20 akkasii kaaree jechuun meetira tokkoof tokko jechuudha. Akkas kana namoonni baay'ee waa'ee minxaafii kana irra deddeebisanii na gaafattu gatii ta'eef akkas kana fakkaata namoonni bitachuu barbaadan gatiin akkuma duraatii badaan daballee bitadhaa isiniin jedha walalii wayyuu akka barbaadaniin jiranii xaqaxaqoonis ta'u jira. Akkasii namoonni mafarrashaa qayi bunni hojjechiifattan faayilaa kunis hin deemaa qayi bunni irraa kunno duddubbee sanas immoo jira. Akkasii asumarraa viidiyoo dhumarraa iskiriinshoot godhaatii bifa isaanitti argattanii bitachuu dandeessu.